addeeraa yookiin abbeeraa yookiin obboleessa abbaa kan kootiin gudeedamee jetti seenaa har'aadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaalmaan Oromoodha jira jirtu bakka jiraattanii marti keessan hordoftoonni muuzee faanaa dhufu bakka dhuftanii seenaadha. Seenaa baay'ee fokkisaadha yookiin baay'ee gurratti dhagahu nama jibbisiisu. Abbeeraa jechuun yookiin obboleessa abbaa jechuun abbaadha kan ittiin nu beeknu. Garuu ammoo abbaa kan kooti yookiin obboleessa abbaa kan kootitu iyyuu intala durbaa irraahi dubartoota na jijjiiree jetti ga'a. Beektan kaa jidduu kanatti waa argamu. Nuti biyya baqaa keessa jirraa jetti. Abbaan kiyya isaatii kiyyallee hojjettoota magaalaa san keessatti carraaqatanii yookiin hojii humnaatiin jiraatanidha. Obboleessi abbaa kiyyaa kun biyya keenya sanirraa waa balleessee ari'amee baqattummaadhaan nutti dabalamee bakka tokko jiraannaa jette. Obboleessi abbaa kiyyaa kun obboleeyyan kiyya dhiiraa wajjiidhaan ijoollee dhiiraa xixiqqoodha wajjiidhaan rafaa jette. Halkan kilaasii rafna. Anaa fi obboleettiin kiyya xiqqoollee kilaasii tokko qabna. Ijoolleen na jeeqan yookiin ijoolleen xiqqoon kun ijoolleen dhiiraa obboleeyya isii baanee jechuudha. Obboleeyya isii baanee bakka hirribaa kiyya kana asii ka'eetiin ijoollee durbaa bira rafaa jedhe eeyyamsiisee abbaa kiyya kilaasii keenya rafee jetti. Kilaasii keenya raahii nuti sariira yookiin algaa jennu kanan beekanii miti algaa yookiin siree lama jira. Siree kiyyarraa isaaf kennine anaaf obboleettiin kiyya siree ishee irra rafnee jette. Halkan sanii halkan haga har'aatti yaaddoo keessaa hin baane yookiin ofitti amantummaa na dhooge halkan san obboleessi abbaa kiyyaa na gudeedee jette. Obboleessi abbaa kiyyaa erga na gudeedee ani himachuudhaaf obboleessi abbaa kiyyaatti namni narraa beeku yookiin namni narraa amanu hin jiru. Obboleessi abbaa kiyyaa kun akka hiriyyaatitti akka obboleessaatitti walitti dhiyaannaa achi dura. Haa ta'u malee hunda gaafa inni waan kana narra dalageeti ani isatti dhiyaachuus hojiin qoosu isa amalli kiyya dhibba jijjiiramee jette kaa. Achirraa kan kee haadhaaf abbaa kiyyatti illee himachuudha yoo ati haadhaaf abbaa kan keetii himatte sin dhiisuu naan jedha na sodaachisaa doorsisa garaagaraa irraa narratti hin gahaa ture himachuu hin dandeenye osoo himadhe iyyuu namni narraa amanu hin jiru. Osuma kana jirru iyyuu umriin kiyya adaduma ol deemuudhaan takka umriin kiyya adaduma dabalaa deemuudhaan kilaasima tokko yookiin manuma tokko osoo wajjin jiran waggaa 3 waliin jiraanne osuma akkasii angubadhu barnootaan illee sadarkaa baay'ee sadarkaa barumsaatti illee cimtuu yookiin cimtuu ture. Haa ta'u garuu waan kan irra dalagame ani barnoota illee hordofuu hin dhiise. Barachuudhaaf illee sammuu gahaa hin qabu. Hubachuudhaaf illee dhaga'uudhaaf illee sammuu gahaa hin qabu jetti. Osuma kanaan jiru amalli kiyya yeroo osoo waan kun irra hin dalagamee fi hagan irra dalagame dhibbatti waan jijjiirameef maatiin dargaggummaa itti jira. Dargaggummaa akkana ishee godhanaan jedhan malee waan narra raawwate kana hin beekanii jette. Waggaa kiyya gaafa narra dalagamu waggaa 15 waggaa 18 gaafa gahu gandi biraa jechuun yookiin gandi tokko na kaadhimatee jette. Gaafa na kaadhimateetiin bultii ijaarrachuudhaaf eeyyama na gaafatu maatiin kiyya ni kaanu hidhuudhaaf hin didee jette. Abbaan kiyya ammoo dirqama mucaa kana heerumuu qabda jedhe dirqiidhaan na heerumsiisuudhaaf qophii irra jiraa jette. An garuu heerumuudhaaf ani intala durbaatii miti. Durbummaa kiyya yookiin namummaa kiyya ofitti amantummaa kiyya abbeerraa kiyya narraa fudhate. Akka aadaa keenyaatti intalli takka gaafa heerumte durbummaa hin qabaatin maatii isii intalli maqaa intala sanillee maatii intala sanillee waan baduuf hin dhossanillee nama dhoksuun waan hin jirreef waan himamuuf sababa kanaadhaaf heerumuu hin danda'u himachuudhaaf illee narraa amanuu hin jiru. Kanuma dhiisee gaafa sargii kiyya yookiin cinee kiyya guyyaa lama hafu achii badee magaalaa sanirraa jechuudha. Magaalaa sanirraa badee gara magaalaa biraa baqadhee jette. Gaafa gara magaalaa biraa baqadhu bilbila kiyyas bilbila maatii kiyya osoo hin dubbisini kararra deemee kararra jiraadhee barnoota kiyyallee addaan kutee kararra xaragaa jechuudha. Kararra xaragaa waggaa tokkoo fi baatii 6 jiraadhee jette. Oduma akkasii kararra jiraadhu osoo kararra bulu oduu bakka godaantota kanneen bulu waggaa tokkoof baatii 6 gaafa gahu gaafa umrii kee waggaa 20tti dhiyaadhu ganda sanii yookiin magaalaa biyya sanii irraa paaspoortii argadhee jette. Paaspoortii san erga baafadhe hara biyya biraa biyyuma san keessaa iyyuu bahee gara biyya biraatti jiraachuu jalqabee jette. Gaafa achi gahullee mudannoon keenyarraa hin hafne akkuma beekamu biyya namaatitti waa baay'ee nama barbaachisaa maallaqni hin jiru. Biyya sanii hin beeku afaan biyya sanii hin beeku mudannoon kiyyaa fi rakkinni kiyya
anuma jala deemee achitti illee waggaa 3 afaan kiyyaan osoo guyyaa takka nyaata kiyyaadhaan jechuudha. Nyaata garaa kiyyaadhaan qubsadhe afaan kiyyaadhaan dubbii bareedduu narraa hin beeku waggaa 3 dararaa keessa ture jetti. Osuma kanaan jiru